Olaantummaa seeraa fi heeraa kabachiisuu keessatti gaheen hawaasaa iddoo olaanaa qaba. Keessattuu hawaasni bilookii fi qaxanaan ijaaramuun seeliin diinaa fi yakkoonni adda addaa akka hin raawwatamneef hojiin hojjetamaa jiru olaanaadha. Qophii keenya kanaanis bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti hojii qindoominaa qaamoleen hawaasaa fi nageenyaa waliin hojjetaniin bu'aa gaarii argamee fi sirna galateeffannaa taasifamee isin biraan geenyaa nu waliin tura. Magaalaa Bishooftuu sodaa fi yaaddoo nageenyaa tokko malee namni kamuu akka barbaadetti keessatti dalagatee nagaan bahee akka galuuf hojii bal'aa hojjetameen bu'aan gaariis argameera. Akka magaalaa keenyaatti gandoota magaalaatiif ganda baadiyyaa 14tu jira. Keessumaa marsaa duraatiif yoo xiqqaate gandoota sodaa nageenyaa qabu diinni keessatti mul'achuu danda'a ka jennu naannoo gandoota 6 adda baasuudhaan gandoota kanarratti namoota kireessaaf kireeffataa akkasumas fuula haaraa kallattii adda addaatiin adda baasuudhaan hojiin milkaa'an baatii 2 walakkaaf hojjetamaa ture. Qindoomina qaamolee nageenyaa wajjin kan poolisii, kan gaachana sirnaa, kan milishaa, kan qaamolee nageenyaa waliigalaa wajjin wal qabatee kan jiru qindoomina gaariidha kan qabnu. Humna addaa waliin, humna qilleensaa waliin, raayyaa ittisa biyyaa waliin qindoominaan karoora waliin qabannee hojiiwwan hojjechuudhaa qabnu maali jennee karoora baafannee waan hojjetaa turreen bu'aa guddaa buusne jechuun danda'ama. Nageenyi amma jiru kun akka itti fufsiisu marii adda addaa kutaa hawaasaa wajjin gaggeeffamaa tureera. Ijaarsiiwwan adda addaa gaggeeffamaa tureera. Keessattuyyuu boordii koominitii poolisingiitii fi gaachana milishaa qindeessuudhaan hawaasa kutaa hawaasaatiin gandaa gandatti hanga bilookitti qindeessuudhaan hojii nageenyaa akka isaan hojjetan hubannoo yeroo garaagaraa kennamaafii tureera. Sanirraa ka'ee magaalaa keenya hubannoo argatee hojjechuu qofa osoo hin taane rakkoowwan naannoo isaanii keessatti jiru, sodaawwan nageenyaa naannoo isaanii keessatti jiru adda baasee eegumsa eeguudhaan eeruu nuu kennuudhaan namoota sodaa nageenyaa ta'an to'atee gara poolisiitti fidanii eeruu kennuun baay'ee gaariidha. Keessattuu kurmaana kana keessa ayyaanota gurguddoo akka biyyaatti iddoo guddaa fi hawaasa biratti hawwii fi jaalalaan eegaman rakkoo fi sodaa tokko malee kabajameera. Kurmaana tokkoffaa kana keessa hojiiwwan gurguddaa akka magaalaa keenyaatti hojjennee hedduudha kan jiru. Keessattiyyuu hojiiwwan kabaja ayyaanotaa wajjin wal qabatee kan jiru, bara jalqabaarra ayyaana baraaraa kabajuu wajjin wal qabatee kan jiru, itti aansee ayyaana masqalaa yookaan ayyaana daamaraatiin wal qabatee kan jiruu fi ayyaana guutummaa Oromiyaatti beekamu, ayyaana hawaasi guutummaa Oromiyaa keessaa dhufee magaalaa keenyatti irreeffatu, ayyaana irreechaa guddaadha kabajnee kan jirru. Kana keessatti poolisiin keenya gahee guddaa taphatee kan jiru jechuudha. Keessattiyyuu qindoomina qaamolee nageenyaa wajjin kan poolisii, kan gaachana sirnaa, kan milishaa, kan qaamolee nageenyaa waliigalaa wajjin wal qabatee kan jiru qindoomina gaariidha kan qabnu. Karoora hojii nageenyaa kana kan ayyaanotaatii fi kan irreechaa kana addatti baasuudhaan karaa qindoomina qabuun qaama poolisii sadarkaa adda addaatti jiru kan humna addaa keenyaa akkasumas qaama nageenyaa federaalaa as jiru humna qilleensaa akkasumas raayyaa ittisaa dabalachuudhaan qindoominaan sila hojii duulaa keessatti kaasaa ture sun akkuma eegametti qaamota kana wajjin karaa wal dubbisuu danda'uun hojiin ayyaana kun sadan deeggarsa koomishiniin poolisii Oromiyaa humnaanis loojistiksiidhaanis kallattii adda addaatiin nu godhaa jirutti karaa guutuu ta'een fayyadamuudhaan sadarkaa magaalaa keenyaatti fedhiin diinni qabu akka inni milkoofne hojiin fakkeenyummaa guddaa qabu akka magaalaa keenyaatti hojjetamee jira. Hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojii qorannaa yakkaatiin ni dura. Hojiin qorannaa yakkaa abbaan alangaa addatti qorannaan geggeessu, qorannaa hoogganaa, qorataa poolisii wajjin ta'eetii galmee kan qoratu. Galmee qoratuu cinatti osoo gara galmeetti nuun hojii ittisa yakkaatti fooramii adda addaa qopheessee qaamolee ittisa yakkaa poolisootaa fi qaamolee adda addaa wajjin ta'e hubannoo seeraa hawaasaa kennuudhaaf kiraayim indeeksii baafatee eessatti yakki kamtu baay'ata eenyu wajjin taanee akkana kennuu qabna keessaa jennee fooramii geggeessineen booda ummata mariisisna. Ummanni yeroo mariisisnu yakki akka hir'atuuf jechaadha. Qaamolee yakka kanarra darbeetiin hubannoo nu kennuuf kanarra darbee yakka raawwate ammoo miseensuma kana wajjin taanee qaamuma kana wajjin taanee hojii qorannaa yakkaa geggeessina jechaadha. Hojii qindoominaa raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, humna addaa Oromiyaa, poolisii idilee, milishaa, gaachana sirnaa fi jiraattota magaalaa Bishooftuu waliin hojjetameen yakkoonni kanaan dura turan xiqqaachaas dhufaniiru. Hojii halkaniif guyyaa sochiidhaan paatroolii godhamu daangaawwan gamaaf gamanaan nu waliin jiran magaalotas ta'ee aanolee bahaa shawaa nu daangessanii jiran wajjin karaa qindoomina qabuun akkuma kurmaana tokkoffaa sana hojjennee milkoofne ammallee kurmaana itti aanu kanatti
haala kanaan hojicha kan hojjennu yoo ta'e nageenyi magaalaa keenyaa sadarkaa hammaatti haala nama kaase kanarra waan jiruuf abdachiisaadha gaariidha jechuun kan danda'amu ta'uu isaati kan ani kaasuu danda'u. Waliigala sakatta'umsa keenya keessatti sakatta'umsi gaggeessaa turre sakatta'umsa daandii irrattis sakatta'umsa magaalaa keessattis manneen shishaa fi manneen karambullaa irrattis adda baasnee sakattaa turre jechaadha. Manneen karambullaatii fi manneen jimaa keessatti namoota fuula haaraa iddoo biraatiif rakkoo adda addaa uumanii gara magaalaa keenyaa dhufan baay'een isaanii to'atamaa ture. Manneen shishaa keessattis shishaa 150 ol kan ta'u to'atamee jira jechaadha. Iddoowwan shishaa fi iddoowwan jimaa caatii kanarratti kan argamu bakka itti oolu baay'een isaa kutaa dargaggoota jechaadha. Dargaggoonni kun hojiiwwan akka tasaa ta'e naannoo kanarratti dargaggoonni baay'ata. Warshaan garmalee waan baay'ataa jiruuf sababa sanirraan ka'ee dargaggoonni waan baay'ataniif yeroo boqonnaa san namoonni muraasni hundas jechuu yoo baanne namoonni muraasni dargaggoo muraasni naannoo kanatti deemee achitti yeroo dabarsuun kan jiru jechuudha. Ijaaramni hawaasaa keenya function ta'ee lafa qabatee waan jiruuf yakki bal'aa kan raawwatamaa hin jirree fi parsantii hin raawwatamaa jennee qabanne gadi kan galmeessine ta'uusaa wanni ilaalu jira. Gama nageenya tiraafikiitiinis magaala keenya keessatti daandiin dhiphachuurraa kan ka'e sochiin tiraafikii bal'aan jira. Bardaniin gara tiraafikiidhaan jiru baay'ee bal'aadha. Darbee halkanii guyyaa sochiin konkolaataa sochiin namaa magaala keessatti baay'atu. Magaalli Bishooftuu magaala guddoo magaala turizimii magaala lammiin biyya alaa keessatti socho'u namootni bashannanaaf dhufan keessatti bal'inaan socho'anii. Kanaaf sochiin tiraafikii naannoo sanitti bal'inaan kan gaggeeffamu ta'ullee balaan tiraafikii baay'ee kan keessatti hin geennee fi hojii sakatta'insaa yeroo garaagaraa taasifameenis seeliin diinaa fi meeshaaleen waraanaa gosa garaagaraas to'atameera. Magaalaa keenya keessatti rakkoo uumuudhaaf ayyaanonni masqalaa, ayyaanni irreechaa, ayyaanni uummataa akka nagaan hin kabajamneef sochiin diinaa tokko tokko kan mul'ataa turee fi namoonni sunis kan to'atamaa tureef seeratti kan dhiyeessine ta'uu isaati. Fakkeenyaaf boombii qabatanii magaalaa kana keessa seenanii osoo rakkoon uumne yeroo uummataatiin kan qabame jira. Darbees loojistikii diinaa ta'uudhaaf asitti magaalaa kana keessa dhokatee militeerii garaagaraa humna diinaa shororkeessaadhaaf dhiyeessuudhaaf reenjerii baay'ee ta'e wajjin kan qabame seeratti dhiyaatee murtee argatee jira. Meeshaa waraanaa seeraan alaa wajjin qabame kan seeratti dhiyaatee jira. Darbee odeeffannoo diinaaf kennuudhaan wantoota garaagaraa diinni hojjetu ol kaasee miidiyaa garaagaraa irratti hafarsuudhaan qabamee kan seeratti dhiyaateera. Hojii ayyaana kana milkeessuudhaaf hojii ayyaana dura hojjetamu, hojii guyyaa ayyaana hojjetamuu fi hojii ayyaana booda karoora guddaa baafannee hojjechaa turre hawaasa hirmaachisuudha jechaadha. Kana keessa iddoowwan sodaa nageenyaatii fi qaamota sodaa nageenyaa ta'an sakatta'uudha. Kana keessatti sakatta'umsa adda addaa gaggeessaa turreerra meeshaan adda addaa shuguxii 11 qawwee kilaashiin tokko rasaasa 28 kaartaa 2 wajjiniin SKS 2 mintoophii tokko boombii F1 tokko to'atamee jira jechaadha. Kun eeruu ummataatiin kan qabame jechaadha. Eeruu hawaasaatiin kan qabame jechaadha. Kanaaf namoonni isaan wajjin qabamanis baay'een isaanii murtee seeraa argatanii adabamanii jiru jechuudha. Jiraattonni magaalichaa sirna galateeffannaa kana irrattis arginee dubbifnee tokko tokkoom nageenya isaanii halkanii fi guyyaa otoo hin jedhin qindoominaan hojjechuu isaaniitiin bu'aan gaarii argamuu eeraniim kun immoo ammallee cimee kan itti fufu ta'us himaniiru. Keessattuu magaalaan Bishooftuu irreecha irrattis ta'ee kabaja masqalaati irrattis kan birootis nageenya eegsisuu irratti tattaaffii baay'ee tokko taanee poolisii ta'anii milishaa ta'anii san immoo gaachana sirnaa ta'anii koominiitiidhaan dabalatee ta'u nageenya magaalaa tana oolmaa galiyan kabachiisuu irratti tattaaffii guddaa godhaa akka turre fi keessummoonni keenyas immoo nagumaan nuu galanii tasgabba'anii galanii irreechi baranaa eenyumarraa'u yeroo hunda arginee jirra eenyumarraa'u gizee yeroo eenyumarraa'u akkaataa gaariidhaan rifaatuu tokko malee namni keenya yookaan immoo uummanni keenya daawwiidhaan kan dhufan keessummoonni keenya nagumaan addaan gaggeessinee jirra. Magaalli Bishooftuu keenya ayyaana irreechaa fi ayyaana masqalaatti wal qabatee haala guddaadhaan nageenya eegsisee xaxarri takka lafatti hin bu'iin namni akka gammachuudhaan irreecha ofii kabajee nageenyaan kara biyya mana ofiisitti galee jechaadha. Kan kana goosisee immoo qindoomina magaalaa kanaati jechaadha. Qindoominni magaalaa kana boordiin, poolisiin, milishaan, gaachanni sirnaa keenya waliin ta'ee tokko ta'ee
kantiibaan keenya illee halkanii guyyaadhaan nu wajjin hojjechuudha. Caasaa isaa qabee halkanii guyyaadhaan saa 12 amma 12 dirasa magaala kana eegsisee ayyaanni irreechaa keenya kabajee guyyaan irraa immoo gaachana keenya, milishaa keenya, poolisii keenya taana wal guyyaa gammachuu keenya jechaadha. Kanaafuu magaalli keenya qindoominni keenya dhiira dubartiidhaan hojjedhin hojii hojjenneef bu'aa buusneef arramoo sirna galateeffannaa kennaa asitti walii dhufne jechaadha. Diinni hirriphee malee ammayyuu hin duune kan jedhan Komaandar Ittaanaa Gammadaa Tullichaas ammas hojiin ciminaan hojjetamuu akka qabus dhaamaniiru. Namni hundinuu nagaaf dhimmamee ollaa isaa eegumsaan nama shakku poolisiif eeruu kennaa darbes nama poolisii jalaa miliqu akka hin miliqne godhaa keessa darbineeti kan as geenye. Yeroo kana hojjennutti hojiiwwan bal'aadha kan raawwatame. Diinni hin jiru miti. Karoora diinni magaala kanatti baase bal'aa isaa meeshaa waraanaa qabuun boombii magaala kana akka balleessu as seename humna kanaan nama wajjin qabuun darbee meeshaa waraanaa abbaa torbee magaala kana keessa seenee lubbuu namaa baasuudhaaf dhufe hirmaannaa hawaasa kanaatiin qabuudhaan kan gahee olaanaa taphataa ture hawaasa magaalaa Bishooftuu, caasaa gandaa magaalaa Bishooftuu, caasaa siyaasaa magaalaa Bishooftuu, qindoomina qaamolee hunda wajjin qabnutu milkaa'ina kana fide waan. Bara kana keessa kaayyoo fi karoorri diinaa guddaa ta'us ayyaanonni gurguddoon rakkoo nageenyaa tokko malee kabajameera. Kana keessattis gaheen qaamolee nageenyaa guddaa ta'us ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu obbo Abdul Salaam Muhammed himaniiru. Biyya keessa isa alaatti hidhatee Itoophiyaa biyya jeequmsaa, biyya bittinnooftuu, biyya laamshooftuu gochuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Halkanii guyyaa hojjechaa jira. Humni nageenyaa keenya garuu halkanii guyyaa hidhatee biyya kanaaf kan jiru anadha. Otoo an jiru Itoophiyaan hin diigamtu. Otoo an jiru shirri diinaa galma hin ga'u. Otoo an jiru dhiirni lammiilee hin dhangala'u. Magaalli keenya hin jeeqamtu, biyyi keenya hin jeeqamtu jettaniitu mul'ii hidhattanii hojjechaa jirtu. Kanaaf bulchiinsi magaalaa kabajaaf galata guddaa isinii qaba jechaadha. Hojiin nageenyaa hojii qaama nageenyaa qofaa otoo hin taanem hirmaannaa qaamolee hundaa kan gaafatu waan ta'eef hojiin qaamolee nageenyaa fi hawaasni magaalaa Bishooftuu waliin hojjechaa jiran jajjabeessaa waan ta'eef cimee itti fufuu jenna. Malayo